Akka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa JMN irraa oduu torban kanaan isinitti himaa ani Lubee Girmaati. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed fi itti aanaa ministeera muummee Tamasgan Xurunaa piroojeektii bosona keessaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan biyya keessaa dhaaban. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi itti aanaa ministeera muummee Tamasgan Xurunaa hojjettoota waajjira ministeera muummee waliin ta'uudhaan piroojeektii bosona keessaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan biyya keessaa dhaaban. Carraaqiin muka baargamoo muka biyya keessaatiin bakka buusuudhaaf taasifamu cimee itti fufuusaa odeeffannoon fuula maarsariitii waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Itoophiyaan yaa'ii faayinaansii idil addunyaa qopheessuudhaaf UN waliin waliigaltee mallatteessite. Itoophiyaan yaa'ii idil addunyaa faayinaansiin misoomaaf qopheessuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UN waliin waliigaltee mallatteessite. Yaa'ii faayinaansiin misoomaaf walgahii qophii duraa adoolessa 22 aga 26 bara 2024 gaggeeffamu keessummeessuudhaaf waliigaltee mallatteessite. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamaan addaa Itoophiyaa Ambaasaadar Tasfaayee Yilmaa fi dhaabbatichatti itti gaafatamaa itti aanaa qabeenya diinagdee fi dhimmoota hawaasummaa Liijjiin waan waliigalticha mallatteessaniiru. Itoophiyaan waggoota 9 dura yaa'ii idil addunyaa wal fakkaatu Finfinneetti keessummeessuun ishees ni yaadatama. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara 2016 nagaan xumuramuun ibsame. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara 2016 nagaan xumuramee jira jechuudhaan tajaajilli qorumsaa fi madaallii biyyaalessaa kutaa 12ffaa beeksise. Qormaata bara kana wanti adda godhu keessaa karaa waraqaa fi onlaayiniidhaan kennamaa turuu isaati. Barattoonni qorumsa xumuruudhaan gara maatii isaaniitti gaggeeffamaa kan jiranii fi haa ta'u malee qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa naannoo Tigraay keessatti kennamaa jiru har'a kan xumuramu ta'a jechuudhaan tajaajilli qormaataa fi madaallii biyyaalessaa kutaa 12ffaa beeksise. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa naannawaa kaampii baqattootaatti mudateen poolisoonni federaalaa 9 ajjeefaman. Naannoo Amaaraa iddoo kaampii baqattoota Sudaanitti dhiyoo jirutti walitti bu'iinsa humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota gidduutti uumameen humnoonni nageenya mootummaa ajjeefamuu fi baqattoota irratti miidhaan qaqqabuun gabaafame. Haleellaa buufata poolisii naannawaa kaampii baay'inaan baqattoota Sudaan keessummeessutti argamu irratti raawwatameen yoo xiqqaate poolisoonni 9 du'uu fi hedduun madaa'uu BBC'n baqattoota 2 wabeeffachuudhaan gabaasee jira. Miidiyaan Sudaan Tiriibuun gama isaatiin walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa fi hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne jedhee gidduu uumameen daa'ima waggaa 3 tokko dabalatee namoonni hedduun madaa'uu ibseera. Naannolee Somaalee fi Affaar walitti bu'iinsa naannawaa daangaatti mudatan mariidhaan furuudhaaf walii galan. Walitti bu'iinsa naannawaa daangaa naannolee Affaarii fi Somaaleetti mudatan mariidhaan furuuf waliigaltee irra ga'uu pirezidaantonni naannolee lameen ibsanii jiru. Pirezidaantiin naannoo Affaar Awwal Arbaa fi pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustafa Muhammad walitti bu'iinsa naannawaa daangaa naannolee lamaanitti mudatan mariidhaan furuudhaaf waliigaluu isaanii ibsa waloo laataniin beeksisanii jiru. Ji'a Waxabajjii keessa walitti bu'iinsa daangaa naannolee lamaanitti mudateen lubbuun namoota hedduu darbuu fi hedduu qe'ee isaanii irraa buqqa'uu Addis Istaandaard gabaasee jira. Biyyoonni gaanfa Afrikaa 4 dhibee beeyladootaa daangaa ce'aa ittisuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Itoophiyaa, Keeniyaa, Ugaandaa fi Sudaan kibbaa dhibee beeyladoota daangaa ce'aa to'achuu fi ittisuu irratti waloodhaan hojjechuudhaaf waliigaltee Finfinneetti mallatteessanii jiru. Waliigaltichi sagantaa dhibee beeyladootaa waloon taasisuu, talaallii kennuu fi odeeffannoo wal jijjiiruudhaaf kan gargaaru akka ta'e heeramee jira. Hojii walta'iinsicha biyyoota afranuu kan hammaate bu'uura walta'iinsaa misooma daangaa ce'aa Kaamojaan dhibeewwan beeyladootaa ittisuu fi daldalaa seeraan ala beeyladootaa to'achuudhaaf kan gumaachu ta'uu ibsamu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Oduu biyya alaatiin ammoo White House Joe Biden COVID-19 qabamuu hime. Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden COVID-19 qabamuu isaanii White House barruu maxxanseen beeksisee jira.
Dhibamuu pirezidaantichaa ilaalchisuudhaan ibsi masaraa biyyaalessaa White House irraa kenname akka addeessutti Baayiden ammallee mallattoo COVID-19 sadarkaa giddugaleessa ta'een dhukkubsataa jiraachuu isaa heeree jira. Masaraa White House'tti Press Secretariin biyyaalessaa Jean-Pierre Duraan Joe Biden talaallii fudhatanii turuu isaanii yaadachiisuudhaan garuu amma pirezidaantichi dhibee kanaan qabamanii jiraachuu mirkaneessanii jiru. Dabalataanis Jean-Pierre kanaan dura Biden marsaa 2 COVID-19 qabamanii dhibee kanarraa akka fayyanii turan kaasuudhaan pirezidaantichi amma marsaa lammaffaadhaaf COVID-19 waliin qabsoo wal qabaa jiraachuu isaanii himanii jiru. Masaraa warra adii kan ta'an Joe Biden maanguddoo waggaa 81 guutee jiru ta'uu isaanii wajjin wal qabate umurii galgalaatii wal qabate ammoo dhibeen kun itti jabaachuu akka danda'u ibsanii jiru. Pirezidaantii Biden Las Vegas'tti deeggartoota isaaniif haasaa erga taasisanii booda waltajjicha irratti kan hin mul'anne ta'uun isaas gabaafamee jira. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun torban kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattanii fulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee afan waliin turtii gaarii qabaadhaa.